Hawaalaa yookaan gara gabaa gurraachatiin Saawud Arabiyaa irraa gara Itoophiyaatti namoonni birrii ergatan hawaalaan cufamee jira moo cufamee hin jiru kan jedhu namoota baay'eetu na gaafate gaafii namoota baay'eeti. Akkasumallee gama gabaa gurraachatiin birrii ergatu wayyamoo gara baankiitiin birrii yoo erganne irra faayidaa nuuf qaba. Miidhaa maaltu keessa jira kan jedhu akkasumallee namoonni baay'een mootummaan hawaalaa cufaa jira wanti kun dhugamoo soba kan jedhu namoonni baay'een keessallee na gaafachaa jirtan jechuudha. Waan kana miidhaa isaatii fi faayidaa isallee dhugamoo soba kan jedhu viidiyoo kana keessatti tokkoon isaa adda baaseetiin isinitti hima. Akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota Oromaan yeroo dheeraaf isinirraa badee ture maamiltoota kiyya kabajamoo akkana yaaddan namoonni na barbaadaa turtanillee nan jira deebi'een jira jechuudha. Dhimmuma tokkoof jedheetiin badee amma booda bal'inaan wantoota ta'u hundumaayyuu barnootaan wal qabatee oduu jiru hundumaayyuu guyyaa guyyaan kan isiniin gahu ta'u oduu dhugaa qofarratti hundaa'e jechuudha. Kanaafuu fuula chaanaala keenyatiif namoonni haaraa tata subscribe godhuun miseensa maatii keenyatti dabalamaatii oduu wayitaawaa guyyaa guyyaan asirraa argatu ni dandeessu jechuudha. Waan sobarraa bilisa ta'e jechuudha. Namni gamaa gamana gurra isin duchuu osoo hin taane waan dhugaa qofa asirraa argattan jechuudha. Isin ittiin dheeressu garasin isin dabarsa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Akkuma beekamu birriin gara hawaalaatiin yookaan gara gabaa gurraachaatiin cufamee jira. Mootummaan akkaawuntii cufaa jira. Namoonni keessafuu ispeeshaalii ijoolleen biyya Saa'ud Arabiyaa, Dubaay, Kuweetii fi akkasumallee Joordaan biyyoota Arabaa keessafuu biyyoota Arabaa kana jiran jechuudha. Hedduu shororkaa jiran jechuudha. Akkasumallee muddamsuu addaa keessa galanii jiran jechuudha. Wanni gabaabsee shortii godhee isiniif himuu barbaadu jechuudha. Birriin hawaalaa hin cufamne soba kun guutumatu birriin kan jedhame kan mootummaan jedhee fakkeenyaan tokkon isiniif kaasechuudha. Namoonni guyyatti fakkeenyaaf miliyoona 50 miliyoona 100 sochoosutu jira jechuudha. Baankii isarratti miliyoona 50 kan seenutu jira, miliyoona 100 kan seenutu jira. Akkasumatti fuudhee sochoosutu jira. Sochoosa gizeen isiniin jedhu fakkeenyaaf namoonni biyya Saawud Arabiyaatti birrii walitti qabanii abbootii qabeenya irra galchanii abbaan qabeenyaa kun akkaawuntii isaatti biyya kana keessa namoota birrii kana itti galfateef birrii kana tokkoon isaa jechuudha walitti hidhata qabanii ni hira jechuudha. Namoota maamiltoota abbaa birrii saniif ni hiraami birriin kun gaafa na keessaa bahee moo keessaan baan keessaa bahee jechuudha. Socho'aa jira jechuudha birriin kun walumaa galatti jechuudha. Namoonni mootummaan irratti xiyyeeffate birrii keessan kan 200 100 akkasumallee 50 10 kana osoo hin taane birrii miliyoona 50 miliyoona 100 miliyoona 80 miliyoona 70 warreen sochoosu warreen abbaa qabeenyaa kana kan inni irratti xiyyeeffate akkaawuntii mam jalaa godhaa jiru jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanaafuu shoorarkaa addaa keessa yookaan muddamsuu addaa keessa akka hin galleef viidiyoo kana isiniif waraabe jechuudha. Fakkeenyaaf nuti birrii ijoollee galchaa jira namoonni beektan namoota baay'eef guyyatti yoo xiqqaate gara nama 50 oliitiif kan birrii ergaa jiru jechuudha. Birrii garuu wanti tokkittiin dhugaa taate akka duraaniitti birrii ammuma namarraa fuudhanii ammuma xapha namaa godhuun sun hafee jira. Because akkaawuntiin naggaadota gurguddoo cufamaa jirti waan ta'eef namoonni fakkeenyaaf gara gabaa gurraachaatiin walitti connectii qaban kan birrii gara keenyatti dabarsanii akkaawuntiin harkaa cufamaa waan deemtuuf guyyaan birrii miliyoona takka miliyoona 6 miliyoona 7 fa'aa kan isaan nuuf galchan kun immoo gaanni beektan namni baay'eetu ergata waan ta'eef birrii namaa gizee walitti bu'ee jedhe jechuudha. Nama tokkichatu birrii miliyoona takka fudhata jechuudha. Birrii namaa sanii erguuf jechuudha. Kanaafuu birrii 200 500 anama akka mataa kiyyatti akka dhuunfaa kiyyatti kan namaa galchu guyyatti 300 400 yoo guddate 500 bira oliin dabarsu jechuudha. Maaliif haala akka akkaawuntiin sunillee miidhaan hin geenye jechuudha. Akka karaallee nutti hin cufamneef amma akkasitti galchaa jirra jechuudha. Namoonni birriin keessallee guyyaa tokkofallee nu bira bule jechuudha. Akka hin mufanne asumaan kana akka isin beektaniif isiniif waraabee jechuudha viidiyoo kana jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanaaf walumaa galatti oduu sobaa namni hawaalaan cufamte guutummaan guutuuyyuu minaamin kan jedhu waan akkasiisan gurratti hin qabatina. Isni lammaffaa immoo daawwattoota keenya yeroo ammaa kana biyya keessafuu ispeeshaalii ijoolleen biyya Saa'ud Arabiyaa jirtan jechuudha. Inni hanga ammattan isiniif kaase biyyoota doolaa Arabaa hunduma keessatti kan ta'e jechuudha. Kun kan amma isiniif hamma ammatti isiniif kaase kun kanatti aansee immoo wanta importantii ta'e tokko jechuudha. Keessafuu ijoolleen Saa'ud Arabiyaa sirriitti na dhaggeeffadha jechuudha. Inni sunis maal hojjetanii akkuma beekamu yeroo ammaa kana namoonni haaraan biyya galanii dhufaa jiran
jechuudha. Akkaawuntii baafatanii hundumtuu jechuudha xiqqaa guddaanii hawala dalanna jedhee gadi taa'ee jira jechuudha. Kana keessatti obboleeyyan warra dalagullee warra akkaawuntii baafatanii birrii dalaguuf yaada qabdanillee warri birrii irratti ergattanillee hadaraa waan kana sirriitti dhaggeeffadha. Wanti isiniif himu akkaawuntiin isin ittiin dalagaa jirtan kun biyya kana keessatti akka to'annoo seeraa yookaan to'annoo mootummaa jala jirullee bareechaatii beekaa jechuudha. Birriin kun gaafa akkaawuntii keessarra guddate eessaa fiddan eessaa dhufee maalirraa akka fidde immoo hawaalaa dalaguu yoo seera ittiin qabaanne akka yakka ta'e kana beekaa jechuudha. Birrii mootummaa fakkeenyaaf gara baankiitti yoo ergatanii mootummaan Saa'udiillee irraa fayyadama, mootummaan Itoophiyaallee irraa fayyadama. Mootummaan faayidaa ofii ni barbaada. Nama immoo faayidaa isaa faalleessu mootummaan ni dhiisaare hin dhiisu. Seerri hin eeyyamuufi jechuudha. Kana akkaawuntii keessan addaan kutuu caala akkaawuntii bira darbee yoo beekumsaan irratti hin hojjetanne jechuudha. Yoo osoo hin beekin waan tokko abalu hojjete maaf hojjetan bilchina ittiin qabaanne beekumsa muuxannoo ittiin qabaanne nama muuxannoo qaburraa muuxannoo fudhadha. Kana kanin isiniin jedhuu fi akkaawuntii addaan kutuu bira darbanii jechuudha hiqaamaa teessan isinirratti balleessuu danda'an hanga biyya isin galchuu danda'an takkatti isin oofuu danda'a jechuudha wanni kuni jechuudha. Kanaafuu namoota muuxannoo qabanirraa fudhatanii namoonni fakkeenyaaf riskii rabbiitu isiniif fida ani isiniif hin fidu waan rabbi isiniif riskee namoonni karaa saniin dalagatu barbaadanillee haala saniin bilchina sammuutiin dalagadhaan isiniin jedha of eeggannaa guddaa godha. Lammaffaa namoonni birrii ijoolleen keenya kan birrii namoota hawaalaa dalagan irratti ergattanillee piliis of eeggadhaa obboleeyyan keenya kan dhiiratii fi kan shamarallee jechuudha sirriitti of eeggadhaa. Maaliifin isiniin jedhe namoota baay'eetu jechuudha ani amma akka mataa kiyyatti waan na qunnameen qaba ijoolleen baay'een yeroo hedduu bakka waan tokko tokko irratti waliin galle sharafa na gaafataniituma minaamin waan tokko tokko na gaafataniituma deeman jechuudha bakka. Sana booda deemanii nama beekna bira gisee dhaqanii maal godhanii birrii irraa fuudhaniituma silkii ofii qat godhaniituma itti dhiisan jechuudha. Osoma qaxaraniif ji'a tokko ga'e birrii ofii 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 nyaadhame kama booyaa deebi'ee yaa rabbii jedhii sitti hin balleesse dhiifama naa godhe akkanatti birrii nyaadhame mee nama kana beektaa irra naada waliinaan jedha deemee achumatti deebiin jaan bakkuma irraa birriin keessirraa itti kennitee nyaatamte san itti deebi'an duraan hin siime jedheetuma nafirraa dhiise jechuudha. Maaliifin isiniin jedhe ijoollee baay'een na qunname dhugaan isiniin jedha kun sobaa miti. Kanaafuu namoota birrii irraan ergattanillee of eeggadhaa. Yeroo ammaa kana namni hundi hawaala dalanna jedhee gadi bahee jira jechuudha. Isinii galee an kanan jibbine maa dalaganii miti haa dalaganii namuu riskiin harka rabbii jirti riskii kiyyaa miti kan fudhatanii an kana osoo hin taane namoota dalagulleen of eeggannaa itti kennaa akka of eeggannaa godhatan itti himaa jira. Namoonni irratti ergatanilleen of eeggannaan namoota amanamummaa guutuu qaban kan namni beeku kan yoo isin jalaa badellee argatuu dandeessan miidiyaa kanarratti illee namoota argatuu dandeessan yoo isin jalaa badellee akkaataa itti argatuu dandeessaniin akkasumallee yoo isiniif danda'ame hiqaamaa isaatii fi waan hunda isaa ergisiisiiftanii jechuudha haala akkasiitiin namoota nagaa ta'ee nama duraan namni keessanirraan ergataa ture akkasiin birrii akka ergataniin isiniin jedha. Keessafuu ijoolleen keenya shamarran mana madaamii jirtan of eeggannaa godhaan isiniin jedha. Yeroo ammaa kana namoonni hundi hawaala dalanna jee xiqqaa guddaan gadi yaa'ee kanaaf kana keessa immoo namoota hedduutu nyaatamaa jira jechuudha. Kanumaan isiniif dhaama jechuudha isin lamaaniif. Dhuma irratti wantin isinitti dhaamuu barbaadu karreef mata duree irratti isiniif kaase birrii gara baankiitii yoo erganne immoo gara gabaa gurraachaa yookaan hawaalaan yoo erganne irra wayya isa jedhuu fi birrii ani akka kiyyatti parsanaalii wantin isiniif himuu barbaadu dhuunfaa kiyyaanii birrii gara hawaalatti yoo ergattan baay'ee bareedaadha gara gabaa gurraachaatiin jechuudha hedduu bareedaadha birriin dhugaa dubbatu fakkeenya tokko meewoon isiniif hime jechuudha reyaala 1,000 gara baankiitti yoo ergattanii birrii 32 34 na fakkaate jechuudha yoo dogoggoruu baadhe 34 garuu gara hawaalatti yoo ergattanii amma guyyaa kaleessaa 39,500 illeen sharafaa turre birrii gurguddaa xixiqqaa jechuudha 2,000 3,000 fakkeenyaaf birrii 1,000 birrii gurguddaa 5,000 olii jechuudha hanga 40,000 illee sharafamaa ture jechuudha gara gabaa gurraachaatiin. Baankiin immoo 34 bittaa gurgurtaa jedhee akkasitti waan hunda Hawaash baankii fi Oromiyaa baankii illee Nigdi baankii irratti illee haaluma saniin dalaga jechuudha. Kanammoo mootummaan sirreessaa waan jirullee natti fakkaata gara fuulduratti ol kaafnaa namni hundinuu gara baankiitiin akka ergatamu jedhaa jiran jechuudha. Kanallee mee walumaan kan eenyu ta'a. Kanaafuu walumaa galatti nama gabaabsee kan isinitti himu sani fedhii keessan
fedhii keessanii bakka irraan ergatanii isintu beeka. Garuu ani akka dhaamsaatti wanni isiniif himu hundinuu bu'aa barbaanna. Nus biyya namaa jirra isinis namoonni biyya namaa jiru hundinuu tokkoma riskii barbaada biyya baane waan ta'eef xiqqollee taatu qarshii lamas taatu qarshii sadiis taatu tokkos taatu yoo bakkuma wayyaa ta'een yoo ergannee bu'aa irraa arganne barbaanna waan ta'eef jechuudha. Ani akka kiyyatti garuma hawaalaa kana yoo ergatan yeroo kamiyyuu gara hawaalaa fi baankiin yoomiyyuu akka walitti hin dhufne beektanii gara hawaalaatti yoo ergatan baay'ee gaariidha nama amanamarraanii jechuudha. Isinii galee kan amanamu rabbumaa gaayaanii jechuun hanga ilma namaa nama amaanaa namaa hin nyaanne jechuuf isiniin jedhe. Dabalataan jechuudha daawwattoota keenya dhuma irratti wanni isin beekuu qabdan namoonni hawaalaniin cufamtii hawaalan akkana jettanii hawaalan durillee eeyyamamaa miti gara mootummaa Itoophiyaatiin eeyyamamaa miti. Ammallee koolanii yookaan aangoo mootummaa Itoophiyaatiin kan dalagamu aangoo mootummaa Itoophiyaatiin osoo hin taane eeyyama mootummaa Itoophiyaatiin miti jechuudha. Kuni gabaa addunyaati jechuudha. Gabaa addunyaa kana guutuurratti dalagu jechuudha. Black marketiin addunyaa kanarratti kan hojjetu malee Itoophiyaa qofa keessatti kan hojjetu miti jechuudha. Maybe Itoophiyaa keessatti mootummaan akka hawaalan biyya kiyyatti seena jedhee ugguruu danda'a. I don't know. Garuu hanga har'atti mootummaan hanga har'attu hin eeyyamne jechuudha. Osoo hin eeyyamin namoonni immoo siistamuma adda addaa fayyadamanii hojjechaa dalagataa jiran. Kana keessatti mootummallee faayidaa ni argata. Isinii galee faayidaa ni argata. Hanga baankii irraa argatu san hin arganne malee faayidaa irraa ni argata. Uummannis irraa ni argata. Abbootiin qabeenyallee fakkeenya bar hawaalaa kan jedhan kana meeshumatu bitamee wal jijjiirama. Abbuma qabeenya kan biyya ati keessa jirtu keessaa qabeenya qabuu fi biyyoota adda addaa irraa mi'a gurguddaa galchuu akkasumallee biyya keessallee bukaarota dukkaanota gurguddaa qabuutu waan kana hojjetaa jechuudha. Kanaafuu gibirri itti kafalamaaf jechuudha mootummaa Itoophiyaaleetiif jechuudha namoota waan kana hojjetaniif jechuudha. So kanaafuu hawaala yoomillee hin cufamu shakkii takka hin godhinaati. Yaada malee viidiyoo kanallee sheer waliif godhaatii waliin gaya muddamsuu keessaa ba'aatii cal jedha birrii keessa waan dalagattan namoota amanamaa ta'irraan akka ergattan asumaan isin gorsuu barbaada jechuudha. Namoonni hanga ammatti gara keenyalleen ergachaa turtan hin beektanii akkamitti amanamummaa guutuun akka dabarsinu jechuudha. Dhaabbanni keenya Amaanaa Online jedhama jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu namoonni hanga har'aa hin beeknelleen lakkoofsa komantiirran isiniif kaa lakkoofsa waasappii keenyatti gara sanilleen nu qunnamtanii birrii keessan haala seera qabeessa taheen jechuudha isiniif maatii keessan biraan akka geenyuuf nu qunnamuu ni dandeessan jechuudha. Daawwattoota keenya dhuma irratti lakkoofsa kana qabadhaatii gara waasappii fi iimoolleetiin nu qunnamaa. Biyyoota Saa'ud Arabiyaati kan isiniif erguu dandeenyu lakkoofsa 58 jettanii waasaap irratti yoo nuuf barreessu qunnamtan kallattiin isin keessummeessinaa birrii keessan haala ajaa'ibaan saffisa olaanaan maatii keessan biraan isiniif geenya jechuudha daawwattoota keenya. Egaa namoonni hanga ammaa na barbaadaa turtanillee baay'ee galatoomaa kunoo isiniif deebi'eetiin jira jechuudha. Barnoota teekinooloojiillee addaan hin kunne jechuudha daawwattoota keenya yoo danda'ame ta'e asumarratti isiniif dhiyeessa. Kana ta'uu baannaan chaanaallee birallee ni jira achirratti kallattiin barnoota adda addaa isiniif hin dhiyeessa jechuudha. Waan barbaadan yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa kan danda'u isiniif hin deebisa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoo biraatiin sagantaa biraa qopheessinee amma walitti deebinutti nagaa ta'a.